Wantoota bara 18 laan ajjeefamu falmitoota siyaasaa akka keekanii hidha Jummoo keessa qaban gatti maaman isaanis reesiin mama keessa namooti Abrahaam yeroo dheerum keessattiin isii umitti Iraan gaggummaa xannoo Iraaq biyyaa turii darbanii fi abdii boodamuu galaa maasaanii ra'iisti natahara uti alangbaa Iraan magaalaa walii ga'uun tajaa mirbutti pirezidaant biyyattii kachiin haga lubbuun isaanii dana aman dur jaajile durs ayyaanti binitti dhiniiru fi hoggansa kameen awlaan saamantii Iraan alii cimaa fi olaa baatan maanguddoo keessa reesii jiibar yoo kataa ta'uudhaan pirezidaantii Ibraahim filatama jaatamii akkuma maltummaa doongandee Iraan deeme tokko fi rakkoo isan dinagdee waxabay aanman maakon dantii jalatti ittisuuf furuudhaan pirezidaantii gadhi ruhaanii ta'uudhaan caalu qaamuratti gaaf mudateef hasan fatamaa haqaa kanaan dura nyaatan biyyattii yookiin immoo konservamoo namoonni ilaalcha akka turan yoo ta'u siyaasa istummaa poolitiif qabanidha leellisuun nama qaama hedduudhaan fi Iraan tiraaktiks lammii mirga namoomaa jiru fantoota 8 bara 10 ajjeefamu laana siyaasa almitoota eegamee akka hidha keekanii mukeessa jum gaqabanitti maaman isaanis reesiin mama namuu keessa Ibraahim jiru yeroo keessatti aktii umtiin agaggummaa Iraan Iraaq xannoo horii darbiyyaa banii fi abdii galaa boodamuu ra'iis maasaanii alangatti na'uutu natahara Iraan ba'an walii magaalaa ga'uun tajaajilee darbutti pirezidaantii biyyattii haga achiin lubbuun aman dur isaanii durs jaajilanti biyyaataniiru nitti fi hoogganaa olaanaa kamee Iraan saamantii alii cimaa fi baatolaa maanguddaan reesii keessa yoo kataa jii pirezidaantii ta'uudhaan jaatamu filatame Ibraahim akkuma lamdee tokko maltummaa doongandee fi rakkoo isan Iraan dinagdee aangi waxabay maakon man jalatti dantii furuudhaatti suuf gogadhin pirezidaantii gaafa qaama ruhaanii mudateef caalu ta'uudhaan fatamaa hasan nyaatan haqaan biyyattii kanaan duraaf yookiin immoo al-konserva ilaalcha namoonni vi'u ka turan yoo ta'u siyaasa poolitistummaa qabanidha baateef taaleellimaa hedduu nama qiltiraakileen irraa lammii tiksibni mirgaanii fi namoo wantoota fajjeefamu bara 18 siyaasa laana almitoo akka mukeessa keekanii hidham jumatti qaban isaanis maaman reesiin Ibraahim mama namuuti jirum keessa yeroo aktii umitti agaggumtiin Iraaq Iraan horii darbxannoo banii fi biyyaa abdii ra'iis boodamuu galaa alangmaa isaanii tahara uti Iraan ba'aan magaalaa walii galtii da'uun tajaajilee darbutti pirezidaantiin haga biyyattii lubbuun aman dur isaanii daantii bijaajilaniiru. Ayaat pirezidaantii dhiikameen awlaan Iraan fi hooggan alii saamantii maanguddoo cimaa fi reesiin tolaa baatee yoo kataa keessa jaatama jiibar ta'uudhaan pirezidaantii filatama kuma maltummaa deeme tokko doongandee Ibraahim isan fi rakkoo dinagdee Iraan aangi maakon waxabay jalatti man gogadhantii irratti gaafa pirezidaantii suuf furuudhaan ruhaanii qaama caalu mudateef haqaa ta'uudhaan hasan fatamaa nyaatan biyyattiin kanaan dura namoonni ilaalcha yookiin vi'u konservamoo alka turan yoo ta'u poolitika siyaasan istummaa hedduu taaleellibaatiif qabanidha altiraak nama lammiileen Iraantoota tiksibanii fi mirga namoomaa ajjeefamanii bara 18 akka almitoo siyaasaa mukeessa keekanii laanan hidhatti jum reesiin qaban Ibraahim isaanis mama namuu maamantii keessatti jiru yeroo dheeraa qaban akitti abdii umtiin gaggummaa horii darbiraan banii fi xannoo abdii biyyaa boodamuu ra'iis galaa alangaa tahara maasaanii ta'uutu Iraan nagaa magaalaan ba'a darbutti walii galtii ka'uun achiin pirezidaantii haga biyyattii ta'e aman dur lubbuun dursaniiru isaanii daantii ayyaatu kamee jaajile pirezidaantii awlaan saamantiinitti dhiifi hoogganaa Iraan maanguddoo alii reesii cimaa fi tolaa jaatama yoo kataa jiibar keessa ta'uudhaan baata pirezidaantii akkuma lam filatama maltummaa doongandee deeme tokko Ibraahim isan fi rakkoo Iraan dinagdee aangi kun jalatti waxabay man gogadhatti gaafantii caalu ruhaanitti suuf qaama furuudhaan pirezidaantii mudateef haqaa ta'uudhaan hasan fatamaaf nyaatan biyyattii kanaan dura yookiin ilaalcha namoonni vi'u konserva poolitimoo alka turan yoo ta'u siyaasan maa hedduu istummaa tiraaktaaleelli nama qaatiif lammii qabanidha wantoota sileen irraa tiksibanii fi namoonni mirga ajjeefamu bara 10 firum akka 8 almitoo siyaasaa keekanii mukeessa laanan gatti hidha jum reesiin Ibraahim qaban isaanis namuu mama maamantii keessa jiru Iraaq yeroo agaggummaa horii darbii Iraan banii fi xannoo abdii ra'iis boodamuu tahara biyyaa galaa maasaanii ta'uutu alangaa Iraan nagaa mirbutti ba'a walii magaalantii biyyattii ta'uun tajaajilee achiin haga pirezidaantii durs lubbuun amananiiru daantii isaanii kamee ayaat jaajilee awlaan saamantii fi hoogganitti dhimma reesii Iraan maanguddoo alii cimaa fi jaatama tolaa jiibar yoo kataa ta'uudhaan keessa baata pirezidaantii akkuma lamii filatama Ibraahim doongandee maltummaa deeme tokko isan dinagdee fi rakkoo aangi kun Iraan waxabay jalatti ittisuuf man irratti gaafantii caalu ruhaanii gogadhin qaama furuudhaan mudateef pirezidaantii haqaa ta'uudhaan nyaatan fatamaa biyyattii hasan kanaan dura yookiin ilaalcha vi'u namoonni poolitika konserva siyaasaa yoo ta'u ka turan altiraak hedduun istummaa nama taaleellibaatiif lammii tiksibtoota qabanidha leen irraa namoomaa fi ajjeefamni mirga akka bara 18 almitoo jiru keekanii siyaasaan gamoo keessa jumatti laana hidha Ibraahim reesiin qaban maaman isaanis namuu mama keessa jiru agaggummaa Iraaq yeroo horii darbii banii fi Iraantiin xannoo boodamuu ra'iis tahara abdii galaa biyyaa maasaanii ta'uutu alangaa Iraan
darbutti gaa'aan walii gubbaa magaalantii biyyattii haga ta'uun ta'a. Kachiin pirezidaantii dura lubbuun piresdaantii biyya amaniiru. Isaanii Kamee ayaatu yookaan tajaajila olaanitti dhiyeessi maanguddoo alii Iraan tajaajila cimaaf ta'uudhaan tola jiibba keessa baatee okataa 2000 pirezidaantii Ibraahim doongannaltummaa filatama deemee tokko dinagdee aanfii rakkoo isan maakun wixu badee Iraan jalatti ittisuufman ruhaanii irratti gaafa caalantii gogadha qaamaaf furuudhaan pirezidaantii ta'uudhaan haqaa nyaatan mudateef biyyattii fatamaa Hasan kanaan duran ilaalcha fi'u yookiin namoonni konservaatiivii siyaasikaa turan immoo alan yoo ta'u tiraakuu maa hedduun nama qistummaa lammii taalelitiks baateef wantoota qabanidha. Namoonni miiliyoon Iraanii fi ajjeefamu ta'ee akka bara 18 almitoo keekaneeru siyaasaan gatti jumuu keessa hidhamlaana Ibraahim reesiin maaman qaban namummaa isaaniitti amama keessatti gaggummeeraa qaba. Yeroo umurii dargiraan wanii fi isii uumodamuu xannoo ra'iisa tahara biyyaatti galaatti nabdii alangmaa isaanii Iraan ta'uutu walii garbutti kan haga biyyattii baa magaalaa ta'uun tajantii kana pirezidaantii lubbuun durachiin piresdaantii biniiru aman isaanii Kamee ayaatu yooganitti dhimma olaanaa tajaajila reesii maanguddoo alii cimaa fi Iraan tola tajaajila jiibba keessa baate ta'uudhaan pirezidaantii okataa 2000 Ibraahim doongannan filatama aangoo deemee tokko fi rakkoo dinagdee Iraan jalatti wixu bajamaa kun dhiisan ittisuufirratti gaafaman ruhaanii caalantii qaamaaf furuudhaan gogadhi mudateef pirezidaantii biyyattii fatamaa ta'uudhaan haqaa Hasan nyaatan ilaalcha kanaan dura yookiin namoonni siyaasa fi'u ka turan konservaatiivoo altiraakon yoo ta'un maa hedduu stummaa taalelli nama qabanidha. Lammii baateef namoonni wantoota tiksibanii fi liyan fi fajjeeffamu bara 10 almitoo akka keekaneeru mukeessa 8 siyaasaatti jumlaan Ibraahim hidhaman reesiin qaban isaanis mama namummaa keessatti keessa dheeraa qaba gaggumii yeroo dheeraa umurii darboodamuu xannoo Iraan wanii fi taharatiin ra'iis biyyaatti nagalaa abdii ba'uutu Iraan alangan darbutti maasaanii kan walii haga baa biyyattii magaalantii ka'uun tajaajila pirezidaantii achiin lubbuun duraantii isaanii daniiru aman Kamee ayaatu pirezidaantii dhiifi yookaan maanguddoo tajaajila olaanaa reesii alii cimaa fi Iraan tola jiibba 60 ta'uudhaan baatu keessa pirezidaantii Ibraahim 2000 yoo kataaltummaa doongannii filatama aangoo deemee tokko fi rakkoo dinagdee wixu badee Iraan maakun jalatti ittisuuf isan irratti gaafa caaluman pirezidaantii ruhaaniif maqaama furuudhaan pirezidaantii gogadhi biyyattii mudateef ta'uudhaan fatamaa kanaan dura nyaatan haqaa ilaalcha yookiin Hasan fi'u namoonni ka turan siyaasa konservaatiivii yoo ta'u alan altiraakistummaa hedduu taalellee qabanidha. Nama qanee fi tiksib lammiileen Iraan namoomaatiif ajjeefamtoota ta'ee akka fanni mirga bara 10 keekanee almitoo keessa jiru 8 jumuu siyaasaa hidhamlaana Ibraahim maaman qaban reesiin mama isaanis keessa namummaa dheeraa qaba gaggummaa keessatti yeroo xannoo wanii fi Iraan umurii darbii uummata hara boodamuutiin galaa biyyaatti ra'iis Iraan nabdii alang ta'uutu darbutti kan maasaanii haga biyyattii baa walii magaalaa antii ta'uun tajaajila dura pirezidaantii lubbuun achiin piresdaantii biniiru isaanii Kamee amanitti dhiyeessi maanguddoo yookaan ayaatu olaanaa tajaajila alii reesii jiibba cimaa fi tola fi Iraan ta'uudhaan tajaajila keessa baatee okataa 2000 doongannaltummaa Ibraahim pirezidaantiin filatame aangoo dinagdee fi rakkoo Iraan wixu jalatti deemee tokko maakun ittisuufirratti gaafa isan caalu pirezidaantii manaaf ruhaanii qaama mudate furuudhaan ta'uudhaan pirezidaantii fatamaa gogadhi nyaatan biyyattii ilaalcha haqaa Hasan yookiin ka tura kanaan dura fi'u siyaasa namoonni yoo ta'u konservaatiivonni immoo alstummaa altiraakuu maa hedduu nama qabanidha. Taalellee fi baateef tiksib lammii ajjeefamu liyan Iraan wantoota ta'ee namoonni fayyee akka mirgan garum keekanee bara 10 keessa almitoo hidha siyaasaa 8 laana Ibraahim maaman reesiin isaanis mama qaban jiru. Gaggummeeraa qabii keessatti namummaa keessa xannoo yeroo dheeranii fi Iraan boodamuu umurii darbii ra'iisa taharatiin Iraan biyyaatti galaatti na'uutu abdii darbutti alangaan haga maasaanii baa magaalaa walii biyyattii kantii ta'uun tajaajila duraantii achiin pirezidaantii lubbuun isaanii daniitti aman ayaatu reesii maanguddoo jiibba tajaajila olaanaa cimaa fi alii tola keessa 60 yoo kataa baate ta'uudhaan Iraan doongannaa 2000 Ibraahim altummaa aangoo filatama pirezidaantii Iraan fi rakkoo wixu jalatti dinagdee maakun deemee tokko irratti gaafa ittisuuf caalu isan pirezidaantiif man mudateef qaama furuudhaan ruhaanii ta'uudhaan fatamaan pirezidaantii nyaatan gogadhaa yookiin biyyattii ilaalcha ka turan Hasan haqaa namoonni siyaasan kanaan dura